Rayaa Oromoo jabaanne ilaa nama gaddisiisa dhugaa nama gaddisiisa haa jabaannu walii wajjin haqaan walii wajjin dhaabbannu Oromoo jabaanne ilaa nama gaddisiisa dhugaa nama gaddisiisa haa jabaannu walii wajjin haqaan walii wajjin dhaabbannu isiniin jedha kanuman addunyaatti dabarfachuu barbaada naaf jiraadhaa kabajamaa naaf jiraadhaa OMN. الفات تسيل مي مختار غركت دي بان دغان الفنشي قبطيون غراغرات تيرتي كيس محالا يرو ما من كينيا كيس يرو بلنان سغنتا براتين بلنان كولت دي متا يا دا كيسنس يو تدبلتني كان ارتست علي براتي والقبته دبتن ماركون قبو غا واحد دو كيس يرا بلنان اسام ازغينيا مس سغنتا بران قوبسنا مي كيسما كان ارتست علي برا كيسما بروتا شنتموتا كيسا جاتموتا كيسا يرو ارتن اوروموتي افان اورومو دبچون يكت اكيست اسن وري ارتست علي برا بود دفتن ارتست علي برا اكمت لالا ترتني فكين ما انا تو سربوتا سا كرا اكو مسله دي علين سربوتا ددات كان سرباتوري سبورت رت سرباتوري كان كيسما هيد اورومو براتي بيكم سربون عليون دي بيكم ودا كيسما اورومو يوم كان دغني من كرامنا باغدا إيسا هجر أجرها واحد دو كاسر عليني كيس ما يروسنا حالا يروسنا كيس علين التسرباتوري دبچو أفان أمبر دبچو برا دربيت تسرباتوري أبسو كيس ما سن واحد دو أرجاس رتني موسيقى جتشون سلبامتي استوديو ساعتو كو جتشون يوهد دو چمادا أكمي يادت مختارات حالا يروسنا تور waa'ee hojii isaa keessatti yoo deebine gara hojii isaatti yoo deebine Alii Birraan bara afaan Oromoo dhoggamu bara agartee wanta Oromoo akkaanis durattis malaanis dubbachuun dhoggaa ta'etti inni wallisaa ta'ee kaas bahe hojiiwwan hojjetamuun erga jaalala argatee booda namoonni hedduun quuqama sabaa barreessanii itti kennanii sodaa malee sirbaa ture jechuudha. Sirboonni isaa mootuu akka bara keenyaa kana ifa bahanii odoo hin ta'in jabina afaan Oromoo, bilchina afaan Oromoo, bilchina jechootaa hiikaa dheeraa bal'aa qaban kana taphachaa ture jechuudha. Afaanuma kana iyyuu miidiyaa biyya san bara sanii keessa akka jiraatu namoota carraa argatanii sodaa malee hojjetee Oromoo ta'uu isaatiin afaan Oromoo sirbuudhaan jaalala argatee akka afaan Oromoo biyya san keessatti dhagahamu namoota bara san taasisan keessaa Alii Birraan nama agartee tarree keessa jiru namoonni baay'een hin jiranii isa duras hin jiranii namoonni akka Katamaa Hawaas namoonni akka Wasanuu Didoofaa hin jiranii namoonni immoo akka Abbabaa Tasammaallee hin jiranii ofii ammoo Alii Birraan ka Oromoo fi Oromummaa dhama qabu irratti kan inni hojjechaa ture jechuu odoo keessaan bahin ganna 60 keessa ture tarabbii dhufnaan keessaa godaane yoo bara san jibbiinsa afaan keenyarra jiru jibbiinsa aadaa keenyarra jiru hacuuccaa saba keenyarra jiru laaltee yaaddee waan Alii Birraan hojjete yoo madaaltu waan agartee jireenyaa fi lubbuu isaarratti gaaga'ama guddaa ofitti fuudhee hojjete jechuudha Alii Birraa. Inni biraa ammoo kan dorgommii hin qabne wanti dorgommii hin qabne waa lama. Sagalee isaati. Sagaleen isaa sirboota addunyaa kana marayyuu sirbuuf sagalee danda'u rabbiin kenneef jechuudha. Loqoda hundaa sirbuu nama danda'u jechuudha. Sagalee biyyoota addunyaa kana jiran hundaa baasee nama sirbuu danda'u. Kuni kennaa rabbiin kenneef. Deebi'ee immoo akkaataa inni walaloo itti filatu yoo gara hojii isaatiin ilaalle akkatti inni walaloo itti filatu akkatti inni walaloo tartiibaan kaayu akkatti inni yeedaloo itti hojjetu yoo ilaaltu kuni wallistoota Oromoo keessatti haga ammaatitti akka ilaalcha kiyyatti hin jiru jechuu dandeetta. Akkaataan malli inni ittiin gargaaramu
nama sirbu callaa miti sagalee qofaa miti nama walaloo barreessu nama muuziqaa kompoos godhu yookiin muuziqaa ofii isaatii hojjetu nama gitaara taphataa meeshaa dabbaa jedhan taphataa kiiboordii taphataa waltajjii irratti yoo taphatu socho'ee gammadee gammachiisee taphataa yoo kiliippii isa hojjetan jechoota san sirriitti jedhee waraabaa yoo kana hunda laaltu artii dhumaaf dhalatee Alii Birraanii jettaa dandeettiin isaa dandeettii haga ammaatitti artistoota isa duubaan dhufan irratti hin mul'atini. Hojiin isaa kanaaf nama kamiyyuu biratti jaalatamaa weelluun isaa kan bara baraan hin dulloomne ammallee of afoo ka jiran wallistoonni kumaatamaan lakkaa'an immoo sirba isaa sirbaa as gayanii ammallee gara fuulduraatitti illee hojii hin duune artistoota hojii hin duune hojjetan keessaa inni ka mataa duraatti lakkaa'amu jechuudha. Akkanatti isa ibsaa jechuu Alii Birraa rabbi jannataan isaa qananiisu. Ayyee Muktar, meegaan waan amma ilfeen kaaftee keessumaa gidduu kana uummanni keenya diroodhaan dhumaa jira. Kan irratti illee qabxii gabaabaa kaasuu dandeessa Muktar tarii waan Alii qofaa jechuu koomti egaan uuma kanarra jirra waan ta'eef. Bareedadha. Maaliifi qabxii kana qabxii xiqqaa miti. Yeroo kun beeytee silaa miidiyaan Oromoo guyyaatti agartee cabsaa yeroo 3, 4, 5 seenee waan ta'e hunda addunyaatti addunyaalleen dhaga'uu bahu Oromiyaa keessatti Oromoon guutuulleen akka dhaga'u irratti hojjetamuu qaba ture. Uummanni Oromoo balaan takkaa hin argin uummata Oromoo irratti deemaa jira jennee waggaa 3 kana himaa turre jechuudha. Odoo kun hundi hin dhalatin. Gaafa mootummaan uummata Wallaggaa irraa intarneetii cufee uummata Wallaggaa gadi baanee dubbanne uummata Oromootiin maal jenne ibiddi kun Wallagga keessatti callaan dhaabbatu Oromiyaa guutuu wal ga'uuf deema maaliifi diinni qa'ee namaa fudhachuudhaaf jedhe jagna qa'ee san keessa jiru hunda balleessu malee qa'ee san akka fudhanne waan beekuuf tokko ajjeesee tokko hin dhiisu. Warri amma aangoorra jiran kun gaafuma dura dhufan nama miliyoona 120 qabdi Itoophiyaan. Kana keessaa miliyoona 10 finnee aangoorra turraa ka jedhu ifaa ifatti gadi bahanii himanii jiran. Ifaa ifatti aangoonni kunniin jechuudha. Waan dhoksanillee hin qaban. Ummata qotee bulaa bataskaana keessatti warra amantii isaa geggeeffatu, warra cidha deemu, warra haamaa haamatu, warra midhaan qotu, kan gabayaa deemu, takka agartee kan wayyaaniin ganna 30 Oromoo ganna 27 isaan ijoollee matana waliin ulee isaan godhattee ummata keenya fitte caalaa ummanni Oromoo waggaa 4 kana dhume jechuudha. Waggaa 4 kana salphate jechuudha ummanni Oromoo. Har'a drooniin meeshaa addunyaa biraarratti mooraa waraanaa bakka itti waraanni socho'u kana dhaqanii rukutan kan nuti dhageenyu. Wayitaa warri Ameerikaa drooniidhaan uummata Taalibaanii wajjin wal waraanan halkanii guyyaa dhagahaa turre jechuudha. Har'a garuu mootummaan ofiin jedhee ka of waamu OPDO'n kaleessaa uummata Oromoo kan agartee lubbuu qabu ka socho'u mara meeshaa xiyyaara namalee namaan hin oofamne kan dhaqee bakka itti buusu dhaqii bakkana dhahe jedhanii qofa erganii achirratti boombii gadi dhoosee uummata Oromoo guyyaa guyyaarraan fixaa jira jechuudha. Kuni jiddugaleessa kaaba Oromiyaatti Wallaggatti silaafuu jidduu kana halkanii guyyaa wayita 50 wayita 60 itti deebi'anii uummata Oromoo fixaa jiran jechuudha. Wanti si gaddisiisu, wanti nama gaddisiisu, wanti nama hedduu garaa nama gubu waa lama. Ka Oromoon of gaafachuun isarra jiru waa lama. Wanti lamaan kuni maali? Warri xiyyaara kana diroonii kana ajajee qa'ee isaa gubsiisaa jiru Oromoota. Dhalattootuma naannoo saniiti. Warri amma
naannoo Cobii, naannoo Gindabaratii, naannoo Jalduu, naannoo Meettaa warri tumsuusan kun itti gaafatamaan poolisii achii bahe, ajajaan humna qilleensaa achii bahe, ajajaan humna poolisii Oromiyaa achii bahe gandasanii bahan. Warruma kanatu qa'ee isaanii guban jechuudha. Wanti amma Wallaggaa fi jiddugaleessa Oromiyaatti ta'e kuni waan dhaabatu miti. Gujiitti ta'aa ture. Booranatti ta'aa ture. Amma immoo naannoo Karrayyuutti ta'aa jira. Baale, Arsii, Harargee, Walloo hin dhaqa. Bakki irraa dhaabbatu hin jiru. Uummatni illee kan isaanii bitamuu miti. Warri isaan ari'aa jiranillee waraana bilisummaa Oromoo waboodha kan isaan ari'aa jiran. Miiraan itti deemanii waraanuu waan sodaataniif humnaa ol waan itti ta'eef xiyyaaraan ummaticha fixan. Dhaadannoon isaanii qurxummicha balleessuuf bahaara gogsuuf waan hin danda'amne. Bahaarri goguu hin jiru. Hitler warra Yahudaa miliyoona 6 fixee jedhama. Ammallee inuma jiran biyya addunyaa kanarra faca'anii ilma namaa lafarraa hin fixan. Kanaaf Oromoon biyya alaa jiru gandaan kutaan amantiin odoo oliin qoodin akkuma kanaan duratti ummata keenya kan dhumaa jiru sagalee ta'uu qabnaa jechuudha. Sagalee ta'uu qaba. Miidiyaaleen Oromoo, aktivistoonni Oromoo, ijoolleen sooshaal miidiyaa adda addaa gargaaramtan sagalee Oromoo akka ta'an walitti dhaamutu nurra jira. Kana yoon ta'in itti gaafatama seenaa jalaan nutilleen jalaan baanu jechuudha. Dhumaatiin ummata Oromoo dirooniin kun bakka tokkotti nama 200 ajjeesaa jechuudha. Miidiyaan irraa dubbatu tokko hin jiru. Ummata Oromoo lafarraa fixanii tarii akkuma pilaanii isaanii gara biraatii nama fidanii itti qubsiisu yoo barbaadu malee wannumti saba nagayaa, ummata nagayaa, qotee bulaa gabayaatti yoo waraanni magaalaa tokko cabsee waraana san dhaqanii waraana san ittisu yookaan magaalaa san marsanii akka waraanni hin seenne gochuu isaanirra jira jechuudha. Kanaaf kana waan sodaataniif waan dadhabaniif dirooniidhaan ilmaan Oromoo fixaa jiran. Ibiddi har'a Wallagga keessatti bobahaa jiru kuni ibiddi har'a jiddugala keessatti dirooniin bobahaa jiru Oromiyaa guutuu keessatti akka dhufu uummanni Oromoo shakkuun qabu. Hin dhufaa jechuudha. Waan dhaabatu miti. Jarri kun OPDO ganna 27 wayyaanee ulee taatee harki isaanii dhiigaan cuuphame jarri kun. Jarri kun warra dhiigni hacaaluu harka jiru. Warri kun warra Laggasaa Wagii qalchiise. Jarri kun warra daraaraa kafanii ajjeesise. Warri kun warra hooggantootaa fi beektoota Oromoo, hayyoota Oromoo nama hin beeka jedhan hunda dhabamsiisan. Warri kun warra barsiistota Oromoo yuunivarsiitii keessaa fuudhee, karaarraa fuudhee, magaalaarraa baasee gandatti ajjeesee bineensa nyaachise. Ammallee waggaa 4 kanatti jechuudha. Jarri kun kanaan hin dhaaban. Uummanni Oromoo akkuma harka qullaa wayyaanee ofirraa kaasisanitti jara kanallee dhaabbatee hiriiree ofirraa afaan tokko ta'ee buqqisu malee abadan Oromiyaan nagaan argattu. Kadhumaa jedheerraa bo'u. Kadhumaa wanni ani dhaamu warra OPDO'n yookiin PP'n kaaremeetiriidhaan afaan hiite biyyatti leenji'anii biyya diyaaspooraa kanatti manca'anii jiran. Jechi isaan itti gargaaraman warra jireenya isaaniituu moohatin jecha jedhuun hamilee namaa tuquu barbaadan. Namni jireenya isaa odoo moohatiin jiraatu biyya faranjii kana hin jiru. Jireenya isaa namni moohachuu hin dandeenye biyya kana hin jiru. Jireenya moohachuu jechuun maal akka ta'e naan galu. Namni tokko nyaatee dhugee bakka bulu bakka ciisu fayyaa isaatiif jireenya isaatiif maatii isaatiif garantii qaba taanaan jireenya nagaa jiraata. Jireenya akkasitti hiikama biyya ormaatitti. Jireenya jechuun dunyaa qabaachuu miliyeenara ta'uu miti. Qabaattullee akka itti gargaaramtu beeku waan itti qabdu san akka itti saba keetii qooddu beeku akka itti saba keetiin gargaartu beekudha. Kanaaf warri PP'n bobbaaftee biyya diyaaspooraa kanatti illee biyyaa dhaqanii leenji'anii kaaremeetiriin afaan hidhame afaan nu qabsiisuu yaalan abadan nuti warra afaan qabannuu miti. Har'a warra mootummaa namicha kanaa nutti faarsan akkamitti namni mootummaa kana faarsuu dida
akkamitti namni mootummaa kana faarsuu didee isa balaaleffata jedhanii gadi bahanii magaalaa keessatti ifa bahanii dubbatan. Dur piippiniin dhokatti. Oppidiyoon durii hin saalfatte. Ta'ammaa immoo tan hin saalfanne dhufe. Maalifi ta durii biyya dhaqxeetu magaluuf jecha ka'ammaa immoo kaaree meetiriidhaan afaan isaanii hidhamee jira. Barri kunillee hin darba. Barri abbaa Tsahayyeetti dukkanaa'ee diiyaaspooraa amma kaaree meetiriidhaan afaan isii hidhame tanatti wanti hin dukkanaa'uuf hin jiru. Barri Siyyuum Masfiinitti dukkanaa'e. Barri abbaa Tsahayyeetti dukkanaa'e. Barri TPLFin duguugee Oromiyaa keessaa baase. Warra agartee ciree kenna Dubaayitti laaqana kenna Paarisitti malee nyaannu jedhe. Warra biraandii malee uffannu jedhe san ilmaan Oromoo wal ta'anii afaan tokko ta'anii gargaarsa rabbiitiin dhiiga qeerroo Oromootiin buqqifaman. Kanallee Oromoon shakkuun qabdan. Mataan isin dhukkubuun qabu, haamileen isin cabuun qabu. Oromoon ka durii miti. As keessa deemanii afaan keenya nu qabsiisuuf, haamilee keenya nu cabsuuf tattaafatan. Kanaan haamileen keenya hin cabu. Kaaremeetiriidhaan afaan keenyallee hin hidhamu. Guyyaan immoo kaaremeetirii har'a isaan ittiin afaan hidhamee dhugaa Oromoo ittiin dhoksanii mootummaa nama fixu kana katakkaa seenaa keessatti hin argine nurratti jajuu malan seenaadhaaf ta'a. Wanni ani dubbadhe haga miidiyaan jirutti waggaa 100 hin jira. Sirbi Alii Birraa rabbi isaa araaramu Finfinnee dhufee jalqaba sirbe har'a guyyaa har'aa madrakii yookiin waltajjiin inni irratti sirbee guyyaa har'aa namni baasee maxxanse takkaa kaanii dhagahee hin beekne jechuudha. Mootummaan amma jiru kun kan ilmaan Oromoo ajjeesu kan ilmaan Oromoo dhabamsiisaa jiru waan ta'eef warra mootummaa Oromootu Oromoo bulchaa jira biyya Itoophiyaa jedhamtu kanallee bulchaa jira jedhee uummata keenya afaan faajjessaa jiru kana ofirraa eeggachuudha qabna. Uummata kana gadi baanee ifatti itti dubbachuudha qabna. Yeroo uummanni keenya xayyaara nammaleedhaniin akkanatti du'aa jiru, ajjeefamaa jiru. Bakka cidha qopheeffatetti, bakka namni du'ee awwaalchaaf deematti nama ijoollee mana barumsaa irratti boombii darbee biyya nama fixaa jiru kanatti mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira jettanii warri arraba dheereffatanii gadi baatanii Oromoo burjaajessuudhaaf yaaltan nurraa dhaabbadhaa. Adaraa Rabbi, adaraa Waaqaa nurraa dhaabbadhaa. Uummata keenya afaan faajjessuurraa dhaabbadhaa. Gara biraatiin dhumarratti dhaamsina uummata keenyaaf qabu uummanni keenya waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee gargaaruudha qaba. Gabrummaa kana kan nurraa buqqisuu danda'u waraana keenya cinaa dhaabbannee dinagdeedhaanis qabee beekumsaanis waan dandeenyu maraan waraana keenya yoo jabeessine waraanni keenya kun injifatee gara bilisummaatti nu geessa. Kana malee karaan biraan jiru no way kan nu baasu kana qofa. Uummanni keenya kanarratti jabaannee haa hojjennu. Mootummaa nama nyaataa kana ofirraa haa dhabamsiifnu. Sanammoo yoo tokkummaadhaan dhaabbanne, yoo wal dhageenye, yoo wal qoqqooduu dhiifne warra kaaremeetiriidhaan afaan isaanii hidhamee mootummaa Oromooti jedhanii gadi baanii nutti lallaban kana fuuldura dhaabbannee itti himnee ofirraa deebisne qofa kanuman jedha galatoomaa. Tol hedduu galatoomii artisti Haayiluu Kitaabaa. Hawwii dhumarratti gara kee dhufa artisti walumaa galatti kan dhimma boqochuu Dooktora kabajaa artist Alii Birraa wal qabate akkasumas haala waliigala uummanni keenya yeroo ammaa keessa jiru irratti daqiiqaa 1-2 beekannee sagantaa keenya gara guduuf deemna. Yaa gaaffii hirphaan gaafate yaa Finfinneen nuuf gahaa miti isa jedhu isaan deeggeraa Finfinneen kanuma keenya abbaan achitti awwaalamuu barbaadu amma Oromoo ta'etti awwaalamuudhaaf mirga isaa qaba. Garuu waan ani beekurraa adeeroon dirree dawaatti awwaalamuu fedha ture. Haasaa kana anaaf inni haasofne ture. Maamituu yeroo hundumaa yoo ani du'e Ambootiin awwaalamaa jetti. Kanarra kaasnee haasofne turre isaa wajjin akka dirree dawaatti awwaalamuu fedhu
kana natti mee jira personally. Kanaafuu kana dubbachuu barbaadeni tokko kana Muktaariyyee galatoomii dhugaa jiru akka garaa koo keessa jiru akka onnee koo keessa jirutti lafa keessee dhugaa jiru lafa keessee waan ati jettee keessa tokko kan lafa bu'uun jiru Haayiluu atis waraana malee fulmaanni kan biraa hin jiru waraana keenya biraa dhaabbannu isa jetteef galatoomii atillee dhugaan jiru kana caalaa waan isaan jedhanirraa waan dabaluun qabu